qulqullootaaf saganni barbaachisa kan jedhu macaafa qulqulluu keessa jira gaafa jedhudha. Eeyyeen jira sirriitti jira siifan dubbisa sirriitti dhaggeeffadhu. Qulqulloota jechuun warra Waaqayyoof adda bahanii jiraatan kabaja kan qaban ulfina qabeessota warra ta'an waan ta'aniif kabaja guddaatu isaaniif barbaachisa. Kanaafuu saganni kun immoo sagada kennaati. Waaqayyoon kennaa guddaa isaanii kenneera, kennaa guddaa isaaniif laateera. Kennaan isaanii kun immoo kan Waaqayyo isaaniif laatedha. Eenyumtu irraa fudhachuun hin danda'u waan ta'eef. Kanaafuu akka Waaqayyoon kabajuun barbaachisaadha. Kanaaf qulqulloota saganni barbaachisaa kan jedhu sirriitti barbaachisa. Mee macaafa qulqulluu keessaa laalla. Macaafa Saamu'eel isa tokkoffaa boqonnaa 28 lakkoofsa 14 irraa kaastanii gaafa dubbistan Saa'ol namichi jedhamu Israa'eloota gaggeessaa kan ture yommuu Israa'eloota gaggeessaa turetti waa Waaqni isaan jedhe dhiisee cubbuu hojjetee Waaqayyo irraa waan adda ba'eef Waaqayyoon Filisxeemonni akka lola irratti banan taasise. Yommuu kana Saa'ol sodaatee gara mana ekeraa dubbistuu deeme. Abjuudhaanis Waaqayyoon akka isaaf ibsu akka isa gargaaru kadhannaan waan Waaqayyo jedhu hin hojjetu waan ta'eef isa gargaaru gaafa didu. Egaa halkan dukkana uffatee gara mana ekeraa dubbistuutti deeme. Yommuu kana nama Saamu'eel jedhamu lubicha nama qulqulluu sana naa waami jedhee ishiitti himnaan isheenis egaa yommuu waamuu eegaltu egaa maal jetteeni? Ati Saa'ol miti maaf na goyyomsite? Ati Saa'ol mooticha Israa'el miti maaf na goyyomsite gaafa jettuun hin sodaatin dhiisi amma maaltu sitti mul'ata waan sitti mul'atu qofa natti himi ittiin jedheedha. Yommuu kana nama bifa waaqummaa qabu gara samiitti ol ba'aa jiru tokkon argee ittiin jette ilaala. Nama bifa waaqummaa qabu. Egaa qulqulloonni bifa waaqummaa qabu. Warreen cubbamootadha bifa seexanaa kan qaban hojii isaa kan hojjetan waan ta'aniif. Kanaaf nama bifa waaqummaa qabu gara samiitti ol ba'uun arga gaafa jettuun maal fakkaata jennaan nama qoloo uffatu nama dulloomaa ture gaafa jettuun Saamu'eel ta'uu isaa beekee Saa'ol ol ka'ee adda isaatiin gombifamee eenyudhaaf sagade? Saamu'eeliif sagade jedha laala. Kanaafuu kabaja qulqullootaaf barbaachisaa waan ta'eef saganni qulqullootaaf kennaan ni barbaachisa waan ta'eef Saa'ol mootichi Israa'el Saamu'eel lubichaaf nama qulqulluu sanaaf sagade jedhee macaafa qulqulluutti kaa'ee jira. Eessan dhaxxan isa kanan dubbifnee moo hin argine? Ittisinii dabala. Seera bahuu boqonnaa 18 lakkoofsa 7 irraa kaastanii gaafa dubbistan Musee namni jedhamu Israa'eloota kan gaggeessaa ture galaana Eertiraa addaan kutee kadhannaa isaatiin Israa'eloota kan ceesise gaafa beela'an maannaa samiirraa buusee akka isaan nyaataniif gaafa dhoobatan kattaa bishaan keessaa burqee akka dhuganiif Waaqayyotti kan isaaniif himaa ture nama gaarii nama qulqulluu kan ta'e raajiin Musee suni abbiyyuusaa kan ta'e lubicha gaafa argu gadi jedhee adda isaan gadi gombifamee isaaf qoma'ee nagaa gaafatee gara mana qulqullummaatti gara dunkaanatti ol galaniidha. Musee namni qajeelaan sun namni qulqulluun namni guyyaa 40 halkan 40 tsoomiidhaan nyaatarraa addaan bahee Waaqayyoon kadhachaa ture qaal kidaanii waadaa Waaqayyo kan ta'e namni taabota harka Waaqayyo irraa fudhate sun namni galaana Eertiraa akka addaan cituuf saba Israa'eliin gaggeessuu dura bu'aadhaan filatame sun Museen eenyudhaaf sagade? Hangafa isaa kan ta'e qulqulluu nama ta'e abbiyyuu isaadhaaf sagadeedha. Ati garuu osoo nama amachaa ooltu osoo cubbuu hojjettu har'a dhaloonni har'aa qulqullootaaf kabajni saganni hin barbaachisu jettee ennaa mormitu sammuun kee qofti siyaataa jiru. Qulqulloota kan ta'an kennaa akka sanaa kan qaban namni qaal kidaanii Waaqayyo irraa fudhate namni akka Musee yeroo qulqullootaaf sagadu ati hin sagadu jechuun qaanii guddaadha. Eenyu taatee tati? Seenaan kee seenaa jallaa waan ta'eef. Seenaan qulqullootaa eebbaaf jedha. Barakataaf jedha. Seenaan nama jallaa garuu du'aaf abaarsaaf jedhee barreeffamee jira macaafa fakkeenyaa boqonnaa 17 dubbisi. Nama jallaadha kan akka jedhu. Namni qajeelaan akkasitti nama Waaqayyo kabajeef kabaja laata. Namni qajeelaan akkasittiin Waaqayyoon galateeffata. Namni jallaan garuu qulqulloota irratti arrabni kooraaf tuffiidhaan qulqulloota irratti dubbatu haa hidhamu jedhee kan dubbateef kanaafidha Daawit. Kanaafiyyuu Museen namni akkasii sun qulqullootaaf kabajni akka barbaachisu saganni akka barbaachisu beekee qulqullootaaf sagadeedha. Asuma macaafa moototaa isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 37 irraa kaasnee gaafa dubbisnu amma seenaa argannu qabna.
Innis maal jedhaa? Eeliyaas Elsaa'i namni jedhamu biyya lafaarra deddeebi'aa kan ture nama qajeelaa nama raajii tokkotu turedha. Yommuu inni biyya lafaarra deddeebi'ee geggeessaa ture biyya lafaarra deddeebi'ee sagalee Waaqayyoo barsiisaa turetti dubartiin takka mucaan ishee jalaa dhukkubsattee du'aaf yommuu ga'u mucaa ishee siree irratti gattee Elsaa'iin barbaadu deemteedha. Deemtees luka isaa jalatti kuftee akka Waaqayyoo ishiidhaaf kadhatu gaafatteedha. Elsaa'i satattamaan dhaqee Waaqayyoon kadhateefi mucaan ishees hin fayyiteefi isheenis gammaddee dhufte adda isheetiin gadi gombifamtee luka Elsaa'i jalatti kuftee sagaddee gammachuudhaan mucaa ishees fudhattee galteedha. Namni eebbifamaan namni kabaja qulqullootaa beeku akkanatti kabajame eebbifamee jireenya bara baraadhaaf of qopheessa. Kan dhukkubsate fayyaa argate, kan dhibame fayyaa argate, kan daare rakkina keessaa bahee akkanatti gala. Inni abaaramaan garuu seenaan jallootaa, seenaa jallummaa daabiloos irraa kan baratan garuu qulqulloota irratti ka'u. Mee macaafa Daani'el dubbisaa. Daani'elii boqonnaa 2:10. Daani'el raajichi namni qajeelaan sun yommuu Nabukadnezar ijoollee sadan ibiddatti darbatu sana waaqa keessan dhiisaa waaqa tolfamaa kanaaf sagadaa yommuu jedhu isaan waaqa nu oolchuu danda'u fayyisaa addunyaa kan ta'e Waaqayyoon qabna waaqa keedhaaf hin sagannu jedhanii ibiddatti yommuu isaan darbatu Waaqayyoon abdatanii Waaqayyoon immoo ibidda sana bishaan godhee akkuma baase Daani'elis waaqa tolfamaa keef hin sagadu jedhee amantaa isaadhaan dhaabbatee Waaqayyotti amanee waan dhaabbateef Nabukadnezar maal godhe? Afaan leencaa keessatti darbate. Boolla leencaa keessatti darbate. Yommuu sana garuu kadhannaadhaan cimee waaqa isaa abdatee waan jiruuf leenconni isa hin nyaanne numaatuuf fira ta'aniif jedha. Kanarraa kan ka'e Mikaa'el na gargaaruudhaaf dhufe jedhee Daani'el akka dubbate afaan leencaa keessaa kadhannaa isaatiin akka ba'e dhageessaniitu. Kana gaafa argu Nabukadnezar raajeffatee waaqni ni amanu waaqa dhugaadha. Namni kunis nama qulqulluudha nama qajeeladha kabajni isaaf barbaachisa jedhee dhufee adda isaatiin gadi gombifamee miila Daani'el jalatti kufee aarsaan ixaanaaf kennaan manaanii akka isaaf dhiyeeffamu hojjettoota isaa abboomeedha. Macaafa Daani'el boqonnaa 2:10 dubbisaa. Maal goonare? Kabaja Waaqayyooti isaanii kenne kaa. Eenyutu irraa fudhachuu danda'ame? Phaawulos Roomee boqonnaa 8:33 irratti maal jedhe? Erga Waaqayyo isaan kabaje akka waan cubbuu hin qabneetti isaan lakkaa eenyutu isaan addeessuu danda'a jedhee dubbateera. Gowwummaadha egaa qulqulloota irratti ka'uun. Kan Waaqayyoon kabajeen mormuun gowwummaa guddaadha ijoollee Waaqayyoon. Hojii duuka bootaa boqonnaa 16:25 gaafa dubbistan Siilaafis Phaawulos mana hidhaatti darbatamanii yommuu turan mana hidhaa keessa taa'anii Waaqayyoon galateeffachaa faarfachaa turanii. Yommuu kanatti hundeen mana qulqullummaa surraafame ergamaan Waaqayyoo dhufee sansalata isaan irra jiru irraa kukkutee mana hidhaa sana keessaati barri banee yommuu alatti gabbaasu. Egaati hojjetaan mana hidhaa yookiin eegduun mana hidhaa sun yommuu achi keessaa isaan dhabu nahee gaafa inni billaadhaan of ajjeesuudhaaf ka'u Phaawulos akkas isaan jedhe dhiisi as jirraa of hin ajjeesinii ofirratti murtiin fudhatiin gaafa jedhanu amma kana hojjetaa sun kaatee dhufe loltuu sun qawwee isaa lafa kaayee dhufe luka Phaawulos jalatti kufee sagade. Amantiin keessan amantii sirriidha. Waaqa isin amantanitti nana mana jedhee amantii qulqullootaa kan ta'e Waaqayyotti amaneera. Inni beeku akkanatti amanee dheekkamsa jalaa ba'a. Dukkana jalaa gara ifaatti ba'ee jireenya bara baraa argata. Kanaafiyyuu nutis qulqulloota jechuun ifa biyya lafaa kanaati. Waaqayyoon kan isaan kabajedha. Nutis kabajnee jireenya bara baraadhaaf of qopheessuun barbaachisaadha. Barnoota kanarraa barnoota waa hedduu barachuu dandeessu. Egaati sagantaan kun chaayinaaliin kun kan keessanii subscribe share gochuudhaan hiriyoota keessan qaqqabsiisaa gaafii barbaadda waan isin dhibe gaafadha isinumti qofti ordofaa isinii deebisnaa kan nu barsiise kan nu gorse maqaa Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Wasbaat ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር ይቆየናል።